Nagaan isiniif haa ta'u. Kana dura elektiroon tiraanspoort cheenii ilaalleerra. Amma immoo what happens in anaerobic pathway kan jedhu ilaalla. Aeroobikii isa arfanuu xumurree jirraa jechuudha. Oksijiiniin hoon jiraanne taate final reaction of oxidative phosphorylation elektiroonidhaaf pirootiiniin wal qunnamuu hin danda'an. Sana booda oksijiinii uumuu hin danda'an. Sana booda bishaan uumamuu hin danda'u. Kanaafuu wayituma sanatti elektiroon tiraanspoort cheeniin hojii isaa dhaaba. Pirootiiniin kamiyyuu paampidin ta'u gara alaatti hin deemu. ATP senteesii ispiin godhuudhaaf kan gargaaru tokkollee hin jiru. Kana qofaamutti hojii wal dhaabu hedduutu jira. Yoo elektiroon tiraanspoort cheeniin hin hojjenne taate naadiidhaa fi faadiin riijenereetii hin ta'an. Hin ta'an jechuun very quickly Krebs cycle fi link reaction hojii isaanii dhaabu jechuudha. Maaliif naadiidhaa fi faadii hin argatan? Isaan kun hojii isaanii xumuranii marsa kana keessatti hin hirmaatan waan ta'eef. Link reaction fi Krebs cycle hin dhaabbatu. Haa ta'u malee gilaayikoolaayisiisiin hojii isaatti fufu. Inni tilumaa oksijiiniin barbaadu waan ta'eef. Gilaayikoolaayisiisiin hojii isaatti fufaa gulukoosii gara paayiruveetiitti konvertii godhuu ittuma fufaa. Ridiusd naadii hojii isaatti fufaa. Gulukoosiin tokko gulukoosichi erga gara 2-paayiruveetiitti jijjiirama. 2-paayiruveetiin kun ammoo haayidroojiinii ridiusd godhate baadhatee deema. Kun ammoo ittuma deebi'a. Marti kun itti fufa. Kanarraa 2-ATP qofa oomishuu akka dandeenyu wajjin ilaallee ture. ATP'n akka oomishamu wajjin ilaallee ture. Orgaanizimiin garagaraa fermenteeshinii garagaraa gaggeessa. Bineelda yoo fudhattee firiinsaa laaktik asiididha. Laakteet kan jennuun. Garuu yiistii yoo fudhattee itaanool yookiin iitaayil alkoolii kan jennu firii arganna gulukoosirraa jechuudha. Haa ta'u malee lamaan isaanii 2-ATPdha. Kan isaan adeemsa kanarraa argachuu danda'an. Akkuma asirraa ilaallu summary of aerobic respirationiin iitaayil alkoolii yookaan itaanoolidhaa fi kaarboon daayoksayidii akkasumas ATP nu kenna. Garuu bineelda keessatti yoo taate laaktik asiididhaa fi ATP kenna. Hubadhaa kaarboon daayoksaydiin asiin jiru. Yeestiirra jira. Yeroo hedduun gaafatamtu waan ta'eef isa kana akka hin daganne. Bineelda keessatti laaktik asiidiin hin uumama foormi ta'a erga jenne yeroo eksersaayisii dalannu maashaalee irratti kuufama asiidichi kun. Eksersaayisii dalaguudhaaf anniisa baay'eetu nu barbaachisa. Garuu anniisa 2-ATP qabna waan ta'eef insufficientidha hojii kana dalaguudhaaf. Ekstiraa enerjiitu nu barbaachisa. Kanas ta'ee wayita adeemsi laaktik asiidii yookaan ATP oomishuu kun itti fufu laaktik asiidiin kun waan oomishamuu fi qaama keenya keessatti akkumuleeti ta'ee kan meeshaalee keenya keessatti akkumuleeti ta'ee masil faatig kan jedhamu kana nu qabsiisa. ATP 2 qofa arganna anaeroobikiidhaan. Garuu aeroobikiidhaan 38 ture. Kan 38 sun slowiridha piroosesiin isaa. Kan lamaa kun faastidha. Kanaaf ispiriinteriin yookaan warroonni fiigicha gabaabaa fiiganii yeroo xiqqaa keessatti ATP sana waan argataniif isa kanatti fayyadamu. Gahaa miti. Garuu isa kanatti fayyadamu.
Sababa masil faatigiin kun yookaan meeshaalee keenya keessatti kuufamuu fi yeroo dheeraaf turuu hin danda'u kunis 2ATP'n kun. Kanaafuu warroonni fiigicha dhiiraaf fiiganis maaraatoonii maaliif fiigan yookaan warroonni maaraatoonii fiigan yoo agartan fakkeenya suuta fiiguu agartani suuta fiigu. Maaliif akkuma yeroon deemeen ATP guddaa argatu anniisa argataa deemu. Garuu ispiriintaroon warroonni short distaansii fiiganii anniisan isaan itti fayyadaman xiqqaa waan ta'eef masil faatigiin isaan qabuu danda'a. Fi kan kana waan ta'eef shaakala yeroo dheeraa godhanii kana ofirraa balleessuu danda'u. Al tokko laaktiik asiidiin kun erga masilii keenya irratti kuufamee booda maal ta'a? Kan jedhuun koorii saayikil kan jedhamutu jira. Maaltu ta'a? Gulukoosiitu jira, gara paayiruveetii jijjiirama, gara laaktiik asiidii jijjiirama, kana booda gara tiruutti deema. Tiruu keessatti laaktiik asiidiin gara paayiruveetiitti jijjiirama, gara gulukoosiitti. Asirratti agartee laaktiik asiidiin gara gulukoosiitti deebi'ee jechuudha. Yoo kana tiruurraa ka'uu jalqabaa. Masiliirraa ka'uu jalqabaa. Masiliirraa ka'uu jalqabaa piroosesiinsaa koorii saayikiliidhaan kan meeshaalee keenya keessatti kuufame balleessuun kan danda'amuuf. Orgaanizimoota garaagaraa fermenteeshinii gaggeessu, industirii garaagaraa keessatti fermenteeshinii gaggeessu. Kun immoo gulukoosiin gara paayiruviik asiidiitii jijjiirama. Orgaanizimoota garaagaraatti fakkeenya piroopaayinook baakteeriyaa kan jedhamuun kaarboon daayoksayidii piroopaayinook asiidiin oomishama. Sana booda baaduu kan jennu swiis baaduu kanaan oomishama. Baasilaas laaktoobaasilaas streptokookaas kan jedhamu kanaan immoo laaktiik asiidiitti geeddarama. Sana booda oomishuudhaaf gargaara laaktiik asiidiin. Sana booda chiiz baaduu yoogurt waan akkasii oomishuudhaaf nu gargaara jechuudha. Inni kan biraa immoo yeest itaanooliin kun dhugaatii garaagaraa wayinii biiraa kan kana fakkaatan oomishuudhaaf nu gargaara jechuudha. Koolaastiradam baakteeriyaa teetaanisii kan qabsiisu isaa kana neel poolish rimuuver raabing alkool isa kana oomishuudhaaf gargaara. Asiitobaakteeriin ammoo viingarii oomishuudhaaf nu gargaara jechuudha. Wanti riipaaraatooriin sabistireetiin keenya gulukoosii qofaa miti. Kan irratti konsentriitti ta'e gulukoosiidha. Garuu lipiidiinis pirootiinis adeemsa kanuma hordofanii gubamiinsa soorataa gaggeessuudhaaf gargaaru. Maakiroomoleekiloonni jiru. Fakkeenyaaf pirootiiniin isteejii jalqabaa irratti gara aminoo asiidii jijjiirama. Poolisaakaraayidiin gara gulukoosii jijjiirama. Lipiidiin gara gilaayisiroliidhaa fi faatiitii jijjiirama. Aminoo asiidiin gilaayikolaayisiis piroosesii keessatti gara paayiruveetiitti jijjiirama. Gulukoosiinis gara paayiruveetiitti jijjiirama. Gilaayisiroonis gara paayiruveetiitti jijjiirama. Sadan isaanii asirratti wal quunnamu jechuudha. Sana booda gara kireeb saayikilii deemu akkuma jenne sana piroosesiin hordofu. Maybe hammi asiitaayil koonzaayimii yookaan hammi ATP fi hammi naadii oomishan garaagarummaa qabaachuu danda'a. Garuu piroosesiin isaa tokkuma. Garuu firiin xumuraa kan pirootiinii NH3dha. Kun bishaanii, kun kaarboon daayoksayidii ta'uusaa naaf hubachuu qabdanii jedheen yaadaa jechuudha. Riispaayireeshinii asirratti xumurraa marsa dhufuuf footooseenteesisii ilaalla. Hangasiif nagaan naa tura. Yoo isinitti tole immoo sabiskiraayib osoo naa gootanii natti tola. Gaaffii kanas hirmaannaa keessan ilaaluu waan barbaaduuf gaaffii kanas hojjettanii osoo koomentii irratti deebii naa kennitanii natti tola. Nagaan tura.